Akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo akkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha, jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Labsiiwwan tibba kana manni marii ministeerota raggaasisan keessattuu lafaan wal qabatee labsii ragga'e mormii guddaa qaamota garaagaraa biratti uumee jira. Adda dureedhaan dura dhaabbatuudhaan mormii kan dhageessise xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad yoo ta'u, labsiiwwan mana maree ministeerotaatiin raggaasifaman kan seera fi heera biyyattii cabsan jechuudhaan cimsee dura dhaabbatee jira. Balaa guddaa uummata Oromootiif kan qaban akka ta'es ibsee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kan itti fufe akka ta'ee fi lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiran kanarratti mootummalleen haliilaa waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwataa akka jiru keessattuu kaaba Shawaatii fi lixa Oromiyaatti injifannoo argadhaa jira jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee gama isaatiin loltoota mootummaa irratti haliilaa raawwataa jiruun injifannoo argataa kan jiru akka ta'ee fi qabatamaan bakkoota garaagaraatti injifannoo argate beeksisee jira. Ammas bakkoota garaagaraatti haliilaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruunis injifannoo kan argate akka ta'es himee jira. Oduu biyya alallee qabna. Guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Labsiiwwan tibba kana mootummaan bilchiginnaatii fi manni maree ministeerota bilchiginnaa raggaasisan qaamota garaagaraa biraa mormiin isa mudatee jira. Qaamota labsii kana mormatan keessaa tokko xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad. Labsiin raggaasifame kun faallaa seera fi heera biyyattiiti jechuudhaan kan dura dhaabbate Jawaar Mohammad injifannoowwan qabsoon uummata keenya argamsiisan keessaa kan jalqabaa sirna fiwudaalaa gombisuu ture. Sirna fiwudaalaa kuffisuun lafa kan qonnaan bulaa taasisee jira. Labsiin tibbana lafaan wal qabatee manni maree ministeerotaa labse immoo sirna fiwudaalaa kan deebisuun kan wal fakkaatudha jedhee jira. Akka heera fi seera biyyattiitti lafa gurguruunis bituunis hin jiru. Qabeenyi uummata harkatti hafe tokkochi lafa waan ta'eef sun harkaa baanan uummanni hundeedhaan buqqa'uu isaati. Kuni waan hubatameef gurguruu fi jijjiiruun dhoowwame. Lafti akka qabeenya biraatti bitamee kan gurguramu yoo ta'e durriyyee mallaqa kuufatan qonnaan bulaa rakkataa irraa lafa bituudhaan handaaratti yookaan badhe irratti gatuuf karaa waan saaquuf falli kun kan kaa'ameef. Kun akkuma jirutti ta'ee labsiin dhiyeenya kana manni maree ministeerota bilchiginnaa baase injifannoo waggoota 50 dura aarsaa guddaan argame kan haquudha. Heerri mootummaa lammiileen biyyattiitu lafa walii gurguruu kan dhoorgu yoo ta'u yookaan ta'ee osoo jiru labsiin amma baasan kun kan tujjaaronni biyya alaa akka dhuunfatii fi akka kubbaaniyaattis lafa bitanii itti abboomanii fi yookaan itti abboomuu fi kan hayyamuudha. Walumaa galatti immoo kun kan agarsiisu shirri hamaan xaxame dhimma kana duuba kan jiru akka ta'e waan agarsiisu jechuudhaan xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad mormii isaa agarsiisee jira. Dhimmi kunis hafuu fi dhaabbachuu akka qabus akeekkachiisee jira. Qaamonni labsii lafaan wal qabatee tibba kana mana maree ministeerotaatiin raggaafamame kana morman kan biroo qonnaan bultoota aanaalee Kaleenyaa magaalaa Shaggaritti argamanidha. Qonnaan bultoonni kunneenis OMN'f yaada kennaniin gaafii lafaa walakkaa jaarraa dura yookaan waggaa 50 dura qabsoo uummataatiin deebii argate deebisanii dhabamsiisuu fi aggaammin mootummaan taasisaa jiru nu yaaddessa jedhanii jiru. Mootummaa kanas kan dhale qabsoo uummata kanaati kan jedhan warri yaada kennan mootummaan qabsoo uummataatiin aangootti dhufe qe'ee keenya tiiksa jennee abdanne hanga labsiidhaan lafa sadarkaa bittaa fi gurgurtaatti gadi bu'uun baasutti deemuun garmalee nu yaaddessee jira jedhan. Akkasumas hanga har'a saamichi lafaa hamatu nurratti raawwatamaa ture kan jedhan namoonni yaada isaanii kennan saamichi sun labsiidhaan nutti as deemaa jira jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiru. Lafti sadarkaa bittaaf gurgurtaatti gadi buunan isaan qofaaf akka osoo hin taane Oromoof balaa guddaa akka ta'e eeranii jiru. Kana immoo muuxannoo saamicha lafaa waggoota darbanii irraa barree jirra jedhanii jiru.
Gocha kana dura raawwatamaa tureenis qe'een Oromoo aadaa seenaa fi afaan Oromtichaa keessatti calaqqisu har'a dhiibamee badaa jira jechuudhaan yaadannoo saamicha lafaa naannawa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Shaggaritti ta'e addeessanii jiru. Kana jechuun Oromoon lafa isaa qofa saamama osoo hin taane waan isaa hunda saamamuun dhabamsiifamaa jira jedhuudhaan yaada isaanii ibsanii jiru. Dhumarratti mootummaan labsiin labse kun miidhaa guddaa hawaasa fi uummata bal'aa irratti kan qabu akka ta'e hubachuudhaan irra deebi'ee akka laalu waamicha taasisanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e odeeffannoo gara biraatiin jiruun mootummaan labsii kana osoo hin labsin dura lafoota Oromiyaa hedduu akka gurgurate odeeffannoon maddoota garagaraatti fi miidiyaalee garagaraatiin ibsamaa jira. Laffeen gurguraman kanneen keessaa Lammii Kuraa maqaa misoomaa Dirree Xayyaaraa jedhuun lafa guddaa qabamee lammiilee alaatii akka gurgurametti odeeffannoon ba'aa jiru. Akkasumas gaarreen Baalee maqaa paarkii biyyoolessaa jedhuun riratti wanti ta'aa jiru haalli uummanni itti buqa'aa jiru kan kanaan wal qabatu naannoo magaalaa Finfinneettis haalli bal'inaan lafti itti gurgurame akka jiru Jawaar Mohammadis eeree jira. Jawaar Mohammad akka jedhetti kana hubatuudhaan uummanni xiyyeeffannaa barbaachisaa ta'e akka godhuu fi mootummaalleen dhimma kana akka keessa deebi'ee ilaalu gaafatee jira. Akka odeeffannoon bahaa jiru ibsutti Lammii Kuraa fi gaarreen Baalee biyyoota Arabaati yookaan dureeyyii biyyoota Arabaatiif kan gurguraman yoo ta'u naannawa magaalaa Finfinneetti immoo ajajoota waraanaa sadarkaan jiran kan jibbaa Oromootiin guutamanii fi Oromiyaa arguu hin barbaanneef lafa Oromoo irraa buqqisuun irra qubachiisuuf haalli mijataa akka jiru dhagahamee jira. Kunis tokkoon ajajaa waraanaa birrii 70,000 akkaawuntii irratti galchuudhaan akka of qopheessus akka itti himames dhagahamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garagaraatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee loltoota mootummaa irratti bakkoota garagaraatti haleellaa raawwataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu kan ibse yoo ta'u mootummaallee gara isaati waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa bakkoota garagaraatti akka raawwate ibsaa jira. Gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota daangaa Oromiyaa ce'uun namoota nagaa irratti haleellaa raawwatuun badii uuman yeroo qolataa turanitti waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo irratti duubarraan haleellaa raawwatuuf yaaluu beeksisee jira. Yaalus osoo hin milkaa'iniif akka hafes himee jira. Kunis kan ta'e torbaan kana bakkoota garagaraatti yeroo garagaraatti kaaba Shawaa fi lixa Oromiyaatitti akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo himee jira. Haleellaa yookaan yaalii haleellaa duuban irratti taasifames ga'umsaan qolatuu fi injifannollee irratti argatu himee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garagaraatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatu himee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa caamsaa 4,2025 kibba baha Oromiyaa Arsii Bahaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa akka irratti raqqabsiise beeksisee jira. Arsii Bahaa aanaa Zuwaay Duudaa ganda Bokkoo iddoo addaa Bakkoo jedhamutti guyyaa kaleessaa haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 2 madeessuudhaan kan hafte baqachiisee duubatti akka deebise odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaa fufteedhaan raawwataa tureen akka milkaa'ee beeksisee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa fi akkasumas lixa Oromiyaa aanaa Gullisootti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Qeellam Wallaggaa aanaa Yaamaa Loogii Walala ganda Akaakuu bakka addaa Boonyaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti fufteedhaan caamsaa 3 hanga caamsaa 4tti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa fufteedhaan raawwataa ture kanaan loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabee kan harkaan qabeessa akka jiruu fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu xiqqaa hanga guddaatti irraa hiikkatuun mooraa waraana bilisummaa Oromootiif galii taasisee jedhee jira. Oduu biyya alaatiin pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto irratti osoo inni haasaa taasisaa jiru kopheedhaan darbatuun haleellaan irratti raawwatamee jira. Namoonni gocha kana raawwatan jedhamanii shakkaman 3 to'annaa jala ooluu poolisiin biyyattii beeksisee jira. Pirezidaant Wiiliyaam Ruuto dhimma qaala'insa jireenyaa ilaalchisuudhaan dilbata kaleessaa jiraattotaaf haasaa osoo taasisaa jiran hirmaattota keessaa kopheedhaan darbatamuun haleellaan akka irratti raawwatame miidiyaan biyyattii beeksisee jira.
Gochi kun kan raawwatame kutaa bulchiinsa biyyattii Migoorii jedhamu bakka addaa Kuriyaa West jedhamutti yoo ta'u, qondaaltonni poolisii bulchiinsichaa namoota kophee pirezidaantichaa irratti darbatan yookaan darbatuun shakkaman 3 to'atuu beeksisee jira. Akkasumas gocha kana wal qabatee qorannoon itti fufee jiraachuu fi shakkamtoonni dabalatallee barbaadamaa jiraachuun himamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee haalli kun yeroo uumametti rakkoon biroo tokkolleen kan hin uumamin akka ta'e beekamee jira. Yeroo rakkoon sun uumametti pirezidaantichi uummataa fi humnoota nageenyallee tasgabbeessaa ture. Kun ammoo rakkoon biroo akka hin uumamne gargaaree jira jedhama. Haala kanaan miidhaan biroo dhaqqabuu dhabuun Keeniyaan akka dinqisiifamtu taasisee jira. Osoo biyya biraa kan Afrikaa kan ta'u taate rakkoon kana wal qabatee uumamu hanga lubbuu namallee balleessutti kan ga'u akka danda'u tilmaamuun nama hin dhibu. Rakkoo akka kanaatiin wal qabatee namoota 3 qofa to'atu miti. Namoonni mana hidhatti guuraman yoona kan daangaa hin qabne ta'uu danda'a. Kana bira taree lubbuun namallee galaafatamuu mala. Garuu Keeniyaatti kun marruu osoo hin ta'in tasgabbiidhaan wanti hunduu akka deemu taasifamee jira. Kun immoo Afrikarraa Keeniyaa haala dinqisiifamuu isiin dandeettuun dimokiraatawaa ta'uu isii waan ibsu jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Kun immoo biiftuu Oroodha. Wajji turuu keessaniif isin galateeffanna. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.